Sheek Amin Ibro interview keenya dhaarat argamu keessanii baay'ee galatooma jecha maqaan baay'ee sin gammachiisu maqaa akkami? Anna biratti irra maqaan hedduu na gammachiisu Amin Ibro jechuudha. Kan biraa hoo? Kana ol ziyaadaan fedhutu. Daawwattoota kiyya wajjin wal arguu keessaniif maal sin dhaga'ame? Isinii wajjin wal arguudhaaf gammachuu guddoon na dhaga'ama. Hayyee hadha waa'ee dhugaaf kijiba irra dubbanna garuu maaltu qaala'ee jira jettan? Dhugaan ni qaaloyte. Kijibni hoo akkami? Kijibni dachii guute kijibni tu. Dhugaan karaa akkamii nama qajeelcha? Sheek Amin Ibro. Dhugaan karaa bareedaa nama qajeelchiti. Karaan kaayiroo hoo garam nama geessa? Karaan keerii jannata nama geessatu. Kijibni hoo karaa akkamii nama geessa? Sheek Amin Ibro. Kijibni karaa jallinaati. Karaan jallinaa hoo garam nama geessa? Jallinni karaa ibiddaati. Kanaafuu maal nu gorsitan Sheek Amin Ibro? Kijibarraa fagaadha. Walumaa galatti maal gochuu qabna nu gorsaame? Dhugarratti cicha, dhugarratti du'a, dhugaa dubbadha. Hayyee galatooma Sheek Amin Ibro. Boom! Kun mana Ramex shoora miseensitoonni irraanfatina akkasumas kooppiling duwit sheer gochuudhaan uummata qaalii uummata musliimaa bira naaf geessa. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.